يا الله تهانسك فموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر الدين يا الله تهانسك فموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنهاجسيت إردا برنامج دبين كيسي بالدو جما كان هادي بنومي فعلا أمتك أنا إن فارس أمتي جنا مكان فارس يكون هدي ساني أمتهم إيران جنا مكان الله قالوا بالدو رئيسان زمان سنتي بالدو عالم بايه ملشان زمان سنتي garuuga hiddi isaanii ummat afaanillee kama faarisii kana isaanillee ummatama bershiyaa jedhamu kana kaa iiraanii tan isaan haalli xabi'aa isaanii haala dhugaan nama gaddisiisu dura fira wal fuudha jechuun namni intala fi fuudha obboleettii fi fuudha haadha fi fuudha waan nama jabsiisu yeroo tokko tokkoon kanaa kun waan namni arrabaaf irraa dubbatu nama fakkaata. Seenan isaanii waan dubbatu mootichi isaanii guddichi Yazdajardii lammataa ka jedhamu Kisra angoon mooticha isaanii Kisraa jedhamti. Akka kun Qaysar jedhamu kulleen Kisraa jedhama. Maqaan isaa Yazdajardii lammataa jedhama. Yazdajardiin kun intala fi fuudhe beekama. Eegasii itti dallanee ajjeesin talatan intalma isaatii beekama. akkasuma mootichi isaanii tokko kasan dura Bahraam Juubeen jedhama. inni kun obboleettii fi qaba. akhlaaqa akkasittu jira zamana san ka rasuulli ergame alayhi salaatu wassalaam wal bira qabiilaa ilme akhlaaqa rasuulli rabbi ergameen alayhi salaatu wassalaam والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أمنتي ثنان إرجم رسول زمان عالمنا كسر جلوسان ثنان إرجم رسول ربي عليه الصلاة والسلام. موتيش ثاني ككسر جدا مكان ورا فارس برا مال جدا ليجني إساء كله جدا ليجني كسرى كله جدا ليج ربيتي ولجرا أمتها بني آدم كاني أولجرا ربي قد جرا أمتها أولجرا جدا كسران كنافو يرو كسرة تلوفا نمني تنكلاو نمني إساتي أسكلاو وروتا أنغو هركاك أبو منستروتا ورا أبوتا أمنتي وروتا كانت إرد أسكلاوا متري شنر أجي تدبرون دندان بكني تاو مرتما قداك أبا مرتما كان أسد متري شنين على مجرى كان من أجي تدبرون دندان متري شنر أجي تدبرون دندان كسرتي كان يونون متري شن كان جوين والروتو بردو أنجو بيجار كاكب ورا كان أجدي هو متري كون أبا تبكت أبا تقبل كلين نمني إرجاءاتك وموتما برر إرجامي دفي موتي بيها هاتو منستير بيسني هاتو يرون في متري كل شنر التكلاون دندو متري كل شنر الرابط كسرر مال جدا كسر كله هركان انتقن نقول إن تريسا هركنا ما تريسا هرك قفامتي يرون مني تلفو ويا أدي فناني أفاني نمهدا أكا اللي إنسا كسرة مانا كسرة جير كله كنا أتين أفان كان كيتين كوبا في طريق تنبوف نف زمن سلا زمن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرجع كسرة أكسين من الرافقات أكسيت نمو يرو فقوة شيء أسكلاي ركوع إيجا جقول أتافي أكسي جقول أتات تسينا من رسول ربي تأسدي بنو عليه الصلاة والسلام رسول ربي نما هندا هركان سلاما حديثك يسمالتو أديفم تكا رسولي نما إسا سلامي فول الرانديف فنجد أن هاقا نمني فول الرانديف فتوتي
allahu akbar yoo dhufte rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam salaamtan fuula sirraachin deebi'an haga ati dadhabdee deebitee biraa deemtutti kanumatti qalbii fiitii fi ija fiitii fi sii kennanii akkana silaalanii siin haasawan nama harkaan salaameedhan rasuulli alayhi salaatu wasalaam takka'aa harka isaa gad hin dhiifne haga inni gad dhiisutti kabajarraa tokko laalme harkaan si salaame rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam zamanni zamana kam ammoo zamana mootota biyyaa namni mitirii 15 achitti kalaa'uu hin dandeenye san harkaan nama salaama rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo nama salaamu harka san nama gad hin dhiisu nama gad hin dhiisu jechuun namni yoo si hifate si salaameetuma harka firraa gad dhiisa harkan kee yeroo hin qabuuf jechuu beeytu ammoo harkan kee akkana qabeetuma salaama si oofuun qalbiin si kabaju yeroo si qabaatu si jaalatu bakka taa'anitti jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata waliin taa'utti takka amiila fi hin diriirfanneedhan allahu akbar allahu akbar zamanni isaan ergaman zaman akka kennaa kanan seen ammoo zamana sanii bar zamana aalamni akkasii wal bitu san aalamni wal bituun tun mee ummatuma faaris kana haalaallu ummata isaanii bal'aa faaris kana bakka torbatti gargar qoodan sadarkaa torbarra jira sadarkaan hunduu taanii ol taanii gadi jirti sadarkaan tokkoffaa jedhan warra biyya bulchuu akaasiraa jedhamti isaan kisraa miti akaasiraa warra jedhamu kan kun familii kana jechuu usraa warra moototaa kana isaan ilma namaatii ol seeran le'ee ol jedhan seerri isaan qabuu danda'u hin jiru warri itti aanu hoo warra angoo biyyaa fudhatee biyya isaa wajjiin bulchu sun familii torba warra abaluu jedhanii warra torba qofaa keessaa dhufuu danda'a ministeerri isaanitti aana warri sun ka sadaffaa hoo ummata abboota amantiiti sheekole ka afraffaa hoo loltoota hoggaanowwan waraana afraffarra dhufan shanaffaa hoo warra waa barate hayyoota warra waa barate warra doktoorota haakimii nama waldhaanu ka waa barreessu warroota kana isaan maalirra dhufan shanaffaa jechu jahaffaaf torbaffaan hoo jahaffaan warra baalabbaatota jechuu dandeetti warra gibira guuru warra isaanii deemee gandarraa gibira guuru sadarkaan isaanii jahaffa torbaffaan hoo waan achirraa hafeedhan qotataa tigfataa daldalataa waraana nagayaa kafirraa deemu kan ummanni kun lakkoofsan angoon torbaffaatu lakkoofsan harka 190 ummanni isaanii harka 190 sadarkaa torbaffaa kanarra jira 110tu sadarkaa jahaankaa walii qoode sadarkaan tokko tokkon fuudhu sadarkaan tokko tokko tuffata walirra jira zamanni zamana isaan maal jedha warri gadhaanu kun haqa ilma namaa tokkollee hin qabu jedha kanarraa kaka'e gaafa ummata islaamaatiin wal lolan bakka eblaa jedhamtutti waraanni islaamaatiif waraanni faaris walitti dhufe yeroo duraatiif dura taa'a waraana islaamaa kun Khaalid bin Walid faaris waraana 60 qopheessanii fidan 60 kun hunduu hoggaana gugurdaa haga keessa jiru malee hagni kun warra sadarkaa torbaffaa kana kuwaan haqa hin qabneef nama 10 silsilaata walitti hidhan 70 silsilaata walitti hidhanii wanni kun wama taarikhni seenan barreessee jirtu wanni kun beeka 10 walitti hidhan mee namni silsilaatan hidhanii dhaabatu akka hin baqanneef maal lolaan
warra du'a jannata barbaaduu yaa'uu loluu danda'a. Khaalid bin Waliid waraqaa yerootti ergu maal jedheen ji'tukum birijaalin yuhibbuuna almawta kamaa tuhibbuuna antumul hayaat. Aboo an dhiiran isinif dhufe jedhe loltoota du'aa hawu akka isin jiru hawwitanitti du'aa hawu warra kanaan isinif dhufe akkasi beekaa jedheen. lolli guyyaa sanii dhaatu salaasil jedhanii maqaa silsilaataatiin yaamama. lola silsilaataa jedhama. silsilaata jechuun kudhanii walitti hidhamanii jagnoonni islaamaa sun yeroo seenan kudhanii walitti hidhamanii garam deema waluu harkisanii si ari'ullee hin danda'an si jalaa baqatullee hin danda'an. Waan ajaa'ibaa dhaabataniitu loluu malee. Ati yoo si tammaatti dugduu irraa deebite yoo si toltitti deebita. kudhanii walitti hidhamanii garam deema kun akkasumatti akka jiruun fixan kaan booji'an waraana isaanii cabsanii qabatan biyya guutuu yeroo gabaabduu keessatti waraana islaamaa qabate. sun gara akkaataa jiruu ilma namaati. gara amantiitti noo uummanni kun maal amantii maal qaban? amantiin isaan qaban ibidda gabbara. warri majuus jedhamanii ibidda gabbara. namni gabbartii ibiddaa kana fide Zaraadashti jedhama maqaan isaa. namni dura feelisoofohii inni duraa ibidda kana haa gabbarru jedhee kaa'e Zaraadashtii kana. Zaraadashtiin kun isa biratti nama isaan biran nama jabo. namtichi namoota 100 jajjaboo jedhee barreesselleen lakkoofsa 89 kenneef Zaraadashtii kana. lakkoofsa keessa jira jechuun illeen haa fagaatu malee. والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkam fi mudannee ilmaan hin taasifannu kanaafuu ilmaan keenya diinii adaalchifannu daa'imummaadhaan qabne akki abarsiifannu kanaaf itaan baafachuuf bakkeerraa ka'uu qabnu haadha ilmaan keenyaati kan dura qopheeffannu.